Ustaas garuu gaaffii tokko tun sii qabuun ba'e. Gaaffii ati jalqabaa gaarummaan si gaafatee deebisiin hafte tokko. Maal jedhee gaafate? Waa'ee fakkeenyaaf amma suuraa boqonnaa 5 lakkoofsa 43 fakkaata. Warri ergamaa rabbiitiin lolan adamni isaanii miilla irraa ciruu, harka irraa ciruu ajjeesuudhaadha. Warra ergamaa rabbiidha lolan ergamaa rabbii jechuun Nabiyyuu Muhammadidha. Nageenyi rabbii isarraa jiraatu gaasiniif ni kabanya. Kanaafi gaarummaan gaaffii sirrii gaafate garuu gaaffii isa jallistee akkasiin jedhu jette. Gaaffii kana guyyaa ta'e Ustaaz Amdii gaafadheen ture garuu akkaataan itti na deebisetti seera addunyaa kanatu nu dhorke malee nuti utuu seera addunyaa kun nu fayyadamee waraana kana hojjiran warra lolan jedha. Warra lolan silaa immoo faana saasaa ati immoo faana saasaa yeroo takka jidduudha nageeffachaa deeme bobaziiko. Yeroo na wajjin haasoftu maaliif akkan oo'ite isaati. Tempereecharri kan kee 300 galaa bara. Eeywa wannan siin jedhe atuu dubbattee bara. Warra lolanii jette warra Allah lolan warra ergama rabbiitiin lolan jette. Yoo nama si lole silaa si ati bare innungattu ba qotsi dhungadhaan jettuuni. Nama si lole akkam wata. Nu ilaallu barka si warra lola bane warra lola bane jira warra lolan jedhaa miti isaa. Waaqayyotu nuuf lola malee akka macaafa qulqulluutti nama amantii keenya tuqe tokko ati waan kan keedha haasawisiin hin jenne yaa boba. Ati waan waaqayyo dabarsitee laalta waaqayyo dabarsitee laattu sitti haasawutti hin jiraan kan quraana siin jechuu jira wagguu waan quraana sitti haasawu gara macaafaan fiigiin wagguu waan macaafa sitti haasawu waan garan fiigiin wannan siin jedhe ayini suuqa dubbatu warra lolan jedhaami jedhi yookaan miti jedhi. Warra lolan jedha gaaffiin kee eeyyeedha yoo ta'e garuu seera addunyaa wajjin waliin faallessuu quraanni. Eeywa khalaas. Warra lolan erga jettee ati dubbatte warra lolan silaalleen dhungatanii bar. Nama si loluun dhufe seefiin baatee sitti dhufe nama si ajjeesu nama ummata jeequ nama biyya jeequ nama rabbitti amane subhaanahu wa ta'ala ajjeesuudhaaf deemu nama lola namarratti bane hin dhungattu ati kotsi dhungadhaan jettu nama si ajjeese akkam wata isaa nama si ajjeesuudhaaf deemu seefii baatee nama biyya rabbashu ayini sun kan buute warra shiftaa ayata sun dura osoo dura buutee dubbistee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhee dubbata ayatuma san xiqqishuma kan dura buutee osoo dubbistee jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni lubbuu takka baaseetiin jedhe haqaan maletti akka waan nama guutuu ajjeeseetii jedha. Namni lubbuu takka sababa jireenya siidhaa ta'eetiin jedhe akka waan nama addunyaa kanarra jiru guutuu jiraachiseetii jedha. Ayatuma san dura jechuudha. Haqaan maletti dhugaadhaan maletti lubbuu takka jiraachisuun akka waan nama guutuu kana jiraachifteeti. Lubbuu takka baasuun akka waan nama addunyaa kanarra jiru baafteetti akkasitti herreegamaa jedha. Cubbuu guddaa akka ta'e Rabbiin nutti hima. Sambooda namu maal jedha? Warra galanni warra Allah hin lolani warra ergamaadhaan lolani. Warri sunni warra kamni warra dhufaniitti waa balleessan shiftaa jechuudha. Warra waa ajjeesan. Allah hin lolan jechuun warra Rabbitti amanan hin lolan jechuudha. Maaliif Rabbitti amantan jedhanii warra muslimtoota ajjeesan? Warra ergamaan lolan jechuuni warra ergama ajjeesuuf deeman warra ergamatti amani guutuu ajjeesuudhaaf deeman warra akkasii sun galanni isaaniidha warra biyya rabbashan shiftaan ayyuqattalu ajjeefamu takka ammoo harki isaanii wal faalleffamte muramu takka biyya rabaafamu sadarkaa sadiitti rabbiin kaa'e eegasanii ayata taantu keessatti ammoo warra kamii malee jedhe warra toobatan malee jedhe min qabli an taqdiru alayhim osoo isin hin qabin dura warra gara rabbii deebi'an malee warra toobatan jechuun warra nuti dhiifnee jirraa jedhan malee jedhe ayata taantu dubbisi warra toobatan malee jedhe toobatu jechuun warra hojii yaraa sanirraa hojii ajjeecha sanirraa uf duuba deebi'an malee osoo isin harkaan hin qabatin warra uf duuba deebi'an warri akkasii sunniini rabbiin subhaanahu wa ta'ala toobaa isaarratti deebi'aa jedha min qabli an taqdiru alayhim warra akkasii sanii rabbiin toobaa Allahin toobaa isaanitti deebi'een tuqinaa jedha warra akkasii sanii si galtee inni kan dubbatu warra lola namatti banu duraa dubbadheetiin jira warra lola lolu ni lolamaani jedhee jira inni kun ammoo waan uumama nama hundaa keessaa yoo jiru isa kana. Yoo ajjeesan gaa jannata ni galu jechuudha. Warra ergamaa rabbiitti lolan sana yoo ajjeesan jannata ni galu jechuudha. Waan jannata galuudha bakka sanitti hin dubbatu yaa goobaziko. Waan jannata galuu bakka sanitti hin dubbatu. Waan jannata seenanii wala maali godhan achitti hin dubbatu. Namni ergamaa rabbiitiif lolee nama ajjeese immoo jannata ni gala.
Maal jechuudha isa? Nama ergama. Maal haasa'u Amma jirtaati? ergamaa Waan haasa'u jirtu afaaniin beeku jirta isa? okay, siin ibsa eeshi gaaffii koo ifaa sii godha. Ergamaa rabbiitiin warra lolee adamni isaanii badhaasni isaanii ajjeechaa ta'uu jedha miti. Yoo ergamaa rabbiitiin warra lolan kana namni ajjeese musliimni tokko yoo ajjeese jannata galuu ni danda'a wayi gaaffiin koo. Musliimii ajjeese maal jechuudha isa? Waraanni walitti dhufee jechuu kan keeti? No. Akka waan Amma amantii keef du'iiti firii wannichi amantii keef du'ii ka jedhu Nama keessaa silolee dhumatti kan fakkaata boodaati. malee Mee gaarummaa akkasii lakki galetti mee siif hin gaarummaa yoo galle hubate. eh, gaarummaa siif hin galle lakki ofirraa siif hin deebista galle ka akkasaan jiran ofirraa akkasaan ofirraa deebista jiran isa dhuma. siifsu. Ay ginne hawaasa keessatti faca'ee jira wanni kuni Mee waa lamatu jira. abdii Muusaadhaa mee wanni bakka tana naabani mee namni tokko naabanamee ijoollee musliimaadha. Bakka tana mee ofii isaatiitti saalfata. Sababni isaadha ayini kan dubbatu warra Hawa- ergama rabbiiti Allah hin lola warra ergama rabbiiti lolan jedha. Ayini kan dubbatu warra lola bananii. Warra sana immoo galanni isaaniidha warra akkasii isin lolu sani warra rabbi lolan warra erga rabbi lolan jechuun rabbitti maa amanta jedhanii warra rabbitti amanan loluudhaaf deeman jechuudha. Warra akkasii Nama galanni rabbi isaaniidha sirriidha. takka ajjeefamu takka harki fi miilli isaanii wal jala muramu takka ammoo biyya isaanii shiftaa warra lubbuu namaa baasuudhaaf deeman warra qawwee qabatanii deeman warra lola namatti bananiidha. Kaanni haasoftu warra lola bananiiti. Ati eessa fuutee akka eeyyee haasoftan hin beeku. naa galee bar isaanumaanii yoo ajjeesan immoo jannatanii galuu ni dandeessu wayi. Isaanuma Maal warruma lola ajjeesuudhaan miti galata kan galan si galtee waan saniidha ammoo kan bakka biraatti dubbatamee jira. Bakka sanitti inna Allah ishtara min al-mu'minina inna Allah kanaafuu ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna jedha. Lubbuu isaaniidha akkasumallee qabeenya isaaniidha yoo isaan kennaniitiin jedhan jannanni akka isaaniif ta'u rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaniif isaan irraa bitee jira jedha. Maal jechuun qabeenya isaanii nama kenne lam lubbuu ofiitii nama lubbuu keenyaaf ammoo lolli wayiidhaan argama. Lolli wagguu argamu namtichi hin du'a. Jannata seena. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannata bakka buusaaf. Ajjeeftee sirruma jannata kunillee seentaa osoo hin taane dhageeffadhu mee. Ati hin dhageeffattu akkam si godhan. Iwwacha akka malee wagguu na wajjin haasoftu. Waan akkana muddamtuuf ani hin beeku. Takka yoo ani haasaa jedhu duratti illee akkasuma gochaa turte. Na jalaan dhageeffattu, hin ariifattaa. Waan ani immoo carraa sii kenneete akka ati akka itti deebistu guutuu si eega. Akkas. Bani mee abdii Muusaadha. Waan nama dhibuu miti kun. Eeywa. Maal jedhaa achi duraan abani abdi. Achi duraan abani guutuu isaa dubbifnaa. Achi dura. Maal jedhaa sababa kanaan ilmaan Israa'el irratti namni lubbuu tokko lubbuu biraatiin yookiin dachii keessa balleessuun alatti badii dachii keessatti gochuun alatti jechuudha. Seegaltee sababa lubbuu tokko lubbuu biraatiin yookiis dachii keessa balleessuun alatti ajjeese akka waan nama hunda ajjeeseeti. Namni ishee jiraachise akka waan nama hunda jiraachiseeti jechuu murteessinee jedha. Dhugumatti ergamoonni keenya ragaawwan ifa ta'aniin isaanitti dhuftee jirtii jedha saba Israa'elitti. Ergasii irra hedduun isaanii sana booda dachii keessatti daangaa dabroodhaa jedha. Warra badii dalagaatiin turan jedha sabni Israa'el. Achi boodaan eessatti maal jedha? Achi booda itti fufee innama jazaa'u alladhiina yuhaaribuuna Allah. Dhugumatti mindaa warra rabbii fi ergamaa isaatiin lolanii jedha. Warra lolan. Warra rabbii fi ergamaa isaatiin lolanii dachii keessa balleessuudhaaf deemanii warra dachii keessa balleessa dalaguuf deeman ajjeesaatiin deeman balleessu jechuun waa balleessaa deeman qabeenya guban qabeenya hatan nama ajjeesan warra akkasii sunniini ajjeefamuu yookaan fannifamuu yookiin harkaa fi miilli isaanii faallaan irraa ciramuu yookiin biyya irraa ari'amuudha jedha. Kun addunyaa irratti isaaniif salphina akiratti ammoo isaaniif adabbii guddaatu jira jedhe. Erga sanii olsiise abdii illa alladhiina taabuu min qabli an taqdiru alayhim. Olsiise eewa. Maal jedhaa? Isaanan odoo isaan irratti hin danda'in dura toobbatan malee. Toobbatan jechuun gara rabbiidhaa deebi'an. Cubbuu kana nu jennu jedhanii warra gara rabbii deebi'an malee. Toobbatan jechuun warra deebi'an malee jedha. Rabbiinis araaramaa mararfataa ta'uu isaa beekaa jedha. Warra akkasiisan rabbiin ni araaramaaf jechuudha. Si galtee warra osoo isin hin tuqin osoo isin hin qabin warra gara rabbii deebi'an hin tuqinaa. Garuu ammoo warra badii dalaguudhaaf deeman rabbiin lolan ergamaan lolan dabalataan amma sam warra balleessuudhaaf deeman badii dalagan warra nama ajjeesan waa saaman warra akkasiisaniin kaakatti sun galanni isaanii isa kanaa jedheetti hin dubbata. Eessatti waan jannata dubbate asitti amma boo? xumurtee
xumuree jira. dubbachuu ni danda'a yoo ta'e